Hello, akkam jirtu Tasfaayin jedhama. Akkam nagumaa. Har'aa koorsii haaraa jalqabna. Koorsii SQL Seensa irraa kaasnee amma dandeenyu moolirraa baruu dandeenyu itti fufnee ilaalla. SQL'n daatabeezii iddoo informationiin yookiin laalleen adda addaa itti kuufamudha. SQL jechuun structured query language jechuudha. Kana jechuun koodii structure qabu yookiin immoo toora qabu yookiin immoo haala qabu seera qabu ta'ee kan ittiin koodii sanatti gargaaramanii daatabeezii gaaffii adda addaa gaafatanii koodiin sun gaaffii adda addaa daatabeezii keessaa ittiin baafatan ittiin dhiyeessan jechuudha. Kuni baay'ee daatabeezii amma addunyaa irratti gargaaramaa jiran keessaatii isa tokkodha. Keessumaayyuu immoo isa guddaadha. Isa baay'inaan kaampaaniin baay'een itti gargaaramanidha. SQL'n kaampaanii lamatu qaba. Tokko Microsoftidha. Microsoft'n isa Wordii faa, Excelii faa, computer Windows systemii faa qabudha. Microsoft I hope hin beektu. Kan biraa immoo Oracle jedhama. Oracle'n kaampaanii biraadha. Daatabeeziin isaanii lamaniyyuu maqaa isaaniitiin Oracle database jedhama. Microsoft'n Microsoft SQL jedhama. Oracle SQL jedhama. Koodiin isaanii lamaniyyuu baay'ee wal fakkaata, garuu bakka tokko tokkotti garaagarummaa qabu. Kan biraa MySQL kan jedhamu kaampaanii kan hin qabne kan namoota warra beektota ta'an hojjetamee tolaan freely tolaan download godhamee buufatamee itti gargaaramuu kan danda'amudha. Online jira. Innis SQL yookiin koodii SQL itti gargaarama. Kun sadaniyyuu seera akka ittiin daataa kuusan, akka ittiin informationii kuusan wal fakkaataa qabu. Wal fakkaataa eegguun jedhu sadan isaaniiyyuu isa relational database system waan jedhuun daataa kuusu. Relational database system jechuun gabateen tokko yookiin teebiliin tokko teebilii biraatii wajjiniin walitti hidhatee yagguu kuufamu jechuudha. Seera kana gargaaramneeti kan nuti gara fuulduraatti wanti viidiyoo itti fufuu keessatti kan ilaallu. Relational database akkamittiin akka install godhamu jechuudha. Garuu daatabeeziin maalidhaa kan jedhu ilaalla har'aan gabaabaadhumatti akka seensaatti. Daatabeeziin akkuma silaa haasaa turre egaa iddoo itti informationiin adda addaa kuusamudha. Akka fooldaraa kompiitararraa yookiin akka fooldaraa kaabineet keessaa tokkotti fudhachuu dandeenya. Kompiitara koodiidhaan haa ta'u sooftiweeriidhaan haa ta'u malee. Iddoo daatabeezii kana keessa garuu gabatee adda addaa yookiin teebilii adda addaa teebilii kophaatti hiramee jiru. Teebilii baay'inaan keessatti tuuluu kan dandeenyudha. Fakkeenyaaf asitti waan argaa jirtan kun daatabeezii tokkoo fi teebilii 6dha. Daatabeezii fakkeenyaaf maqaa Ethiopian regions kan jedhu kennee fi daatabeeziin isa warra naannoo kana keessa jiran isa bifa halluu keelloo kana keessa isa jiru walumaa gala isaa daatabeezii tokko jechuu dandeenya. Kun daatabeezii tokko gaafa ta'u daatabeezii kana keessa gabatee akkuma margitan kana gabatee adda addaatu jira. Gabatee tokkotti akkan tullee
yagguu booddee barbaannu daataa sana yagguu barbaannu nu rakkisa. Kanaaf gabateen tokko waan tokko duwwaa tuuluu qaba. Waan gosa tokko duwwaa fakkeenyaaf kun asitti waa'ee lakkoofsa uummataa Itoophiyaa, kun immoo waa'ee magaalotaa, kun immoo waa'ee barattootaa Itoophiyaa keessa naannoo Itoophiyaa keessa jiranii, kun immoo waa'ee lafaa bal'ina lafoota naannoo Itoophiyaa keessa jiranii, kun immoo waa'ee afaanii, kun immoo waa'ee naannolee Oromiyaa keessa Itoophiyaa keessa jiranii kan agarsiisudha. Waan adda addaatti kan kuusan jechuudha. Yeroo gabateen baay'inaan tokkoof lamaa ol ta'ee iddoo tokkotti gaafa tuulamu sana daatabees jechuun. Egaa booddee gaafa jara kana tuullu keenyu relational database system sanatti gargaaramna. Relational database jechuun teebiliin yookiin gabateen tokko gabatee tokkotti hidhamee yookiin haalli ittiin hidhamu, haalli ittiin walitti hidhamee kuufamu jira. Sana wajjin ilaalla. Fakkeenyaaf asiitii tokko isinitti agarsiisa. Asiitii regions naannoleen ID mataa isaanii qabu asiitii. Yoo ID'n kuni jechuun ID calma jennee tokko kan biraarraa adda baasuudhaaf jennee kan kenninedha. ID'n kun yoo gabatee kan biraa keessatti dhaqee argame, fakkeenyaaf kunoo as keessa jira. Gaafa dhufee as keessatti inni kun gaafa gabateen toorri kun gaafa iddoo biraa dhaqee toora tokko ta'ee tuulamu, gabateen kuniif gabateen kun walitti hidhama jechuudha. Sababa kanaatiin walitti hidhama. Asiitii ID yookiin primary key jedhama. Primary key kan dabalataa hin jiru hundisaa yoo adda addadha walirraa tokko kan biraarraa addadha. Primary'n isa kanaa gaafa iddoo biraa dhaqee akka toora biraa ta'u asitti isa kana asitti hidha jechuudha. Akkuma hojjennu viidiyoo itti aanu keessatti, viidiyoota baay'ee barannu keessatti hin argina. Kana waan ani hojjechuu barbaadee fi ijoolleen Oromoo yuunivarsiitii keessa jirtan, ijoolleen Oromoo kolleejjii adda addaa keessatti kan dhuunfaas haa ta'u kan mootummaa keessatti barachaa jirtan, waa'ee daataabeezii kan barachaa jirtan, afaan Ingiliffaatiin afaan Ingiliffaa dabalataan afaan Oromootiinis yaada fa'aa konseptii haaraa kana fa'aa afaan Oromootiin akka isin deeggaruudhaaf yaadeeni. So kana eeggii akkasittiin ijaarree booddee gara fuulduraatti maal qabna? Daataabeezii tokko maqaa qabuun daataabeezii tokko uumne, daataabeezii kana keessatti immoo gabatoota ja'an kana keenyee, gabatoota ja'an kana immoo haala mijataa ta'een walitti hidhee relational database isa jedhu seera sana guunne kana uumne booddee laallee barbaanne iddoo tokko ituun taane gabatee lama sadiirraa walitti hidhee waan view jedhamu yookiin immoo gabatee kan biraa, gabatee kan sadan arfan keessaa walitti banne gabatoota gabatee kan biraa baay'inaan akka barbaanneen uumne akkasittiin gabaasa dhiyeessuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf yoo maalaan isiniin jedha yoo namu asii gabatee kana keessatti, gabatee afaanii keessatti naannolee qubeen sana adda addaatti gargaaramantu jira as keessa, gabatee afaan jedhu keessa jechuudha. Garuu lakkoofsi uummataa hin jiru. Yoo fakkeenyaaf gaaffiin tokko uummanni lakkoofsa Itoophiyaa keessaa afaan qubee laatiniitiin barreeffaman lakkoofsaan hammam ta'u yoo gaaffiin jedhu gaafate, tokko gabatee kanatti gargaaramuun dirqama. Maaliif kunas jira waan ta'eef
garuu lakkoofsa uummataa asii argachuu hin dandeenyu gabatee kana keessa hin jiru waan ta'eef. So gabatee kana dhufuutu nurra jira jechuudha. Kanaaf gaaffii sana deebisuudhaaf gabatee kana walitti hiinee gaaffii sana deebisnee gabatee kan biraa uummattoota Itoophiyaa kan afaan qubee laatiinitti gargaaraman amma kana kan qubee saabaatti gargaaraman amma kana jennee gabatee kan biraa uumna jechuudha. Kana gochuudhaaf gabateen kuniif walitti hidhamuu qaba jechuudha gaaffii sana deebisuudhaaf. Sana relational database kan ta'u. Yoo gabatee kana silumayyuu gabatee kanatti hiinee hojjennee jiraanne yeroo baay'ee rakkinni uumu keessaa inni guddaan daataan duplicate ta'a. Daataan daddabaleetu baay'ata of baay'isa sun rakkoo guddaa ta'a jechuudha. Kanaafidha gabateen kun gabatee kanarraa qabiyyee isaatiin adda ta'uu qaba garuu immoo deebii walitti hidhamuu qaba. Kanaaf akkasitti uumama. Konseptii sana keessaa hin deemnu suni waan normal forms jedhamu gabatee kan akkana uumuudhaaf akkanatti adda baasuudhaaf normal forms waan jedhamu keessa step sana keessa deemuu qaba. Suni viidiyoota kana keessatti irratti hin haasa'u garuu gara fuulduraatti irratti haasa'uu nan danda'a. Egaan akkanattiidha. Jara kana koodii SQL database uumnee gabatoota kana uumnee achi booddee gabatoonni kun akkamittiin akka isaan walitti hidhaman jedhan immoo relationship diagram jedhama. Relationship diagram isaa ilaalla. Kan itti gargaaramnu database itti gargaaramnu database Microsoft SQL itti gargaaramna. Kun viidiyoo seensaati. Viidiyoon irratti dhufanii isa taanutti koodiidhaan jala kana hojjenna jechuudha. Hordofaa yoo gaaffii qabaattan illee na gaafadhaa. Gaaffii kan isiniin galles yoo jiraate gaaffii kanatti kan hidhamee jirus yoo jiraate na gaafachuu dandeessu. Akka viidiyoo kana itti aanu akka argatanitti immoo akka fedhii keessanii subscribe godhaa yoo barbaaddan yoo argachuu feetan jechuudha. Kanan isin yaadachiisuu barbaada. Ulfaadhaa galatooma nagaan.